Laatiin Ameerikaa magaalaa Madliin biyya Kolombiyaa keessatti argamtu. Namicha gocha ajaa'ibaa ta'e tokkoon baay'ee kan beekamtudha. Nama yakkamaa addunyaa kana baala nama sammuu adoochuun dachee kana waliin gahuun kan beekamtudha. Namichi kun magaalattii kana waggoottan 10 caalanii fi ciqilee isaa jalatti bulchiira. Keessumaa bara 90moota keessa sagalee dhugaasaa meeshaalee dhagahuun konkolaattonni boombii sana irratti hidhamee dhodhoohanii lubbuun wayita galaafatan ilaaluun lubbuun namaa salphaatti kan galaafatamu qaroo jiraatotaatiin daawwachuun wanta baratamee fi safuu hin qabnedha. Yeroo sanatti nama garee tokkoon magaalaan kun kan sodaatamtuu fi dhuunfatamtu taate turte. Maal godha amma Pablo Escobar hin jiru. Escobar lubbuun hin jiraatin malee seenaan isaa kun ammayyuu akka lubbuu qabuutti irra deddeebiin himamaa fi ajaa'ibadha jechiisaadha. Seenaa guutuu kana Mashuwaalakiyaa Tiyuub Afaan Oromoo irraa ni argattu.